qamarraa fakkeenyaaf yoo dhiqatan barni baati akkasuma hiyyummaanis yoo tattaafatan ni darati jaada keenya hawaan naadamna Maguta yeroo darbe keekiin hojjedhee miti. Istiidiyoo aaraa fuulduratti hojjetamuuf deemu keessatti istiidiyoo Moonet Show keessatti Asilii Faamilii suuraa keefaan barreeffama Asilii Faamilii jedhuun riikaardii 200 irratti barreeffamee fireemii guddaan hin jiru fireemii guddaa fuudhee girgiddaa irra kabajaan ka'a. Akkasitti kun akka hojjetan. Eeyyo akkasitti hojjechiisee fireemiidhaan suuraa kee Asilii Faamilii 200 kee 200 jala barreessi seenaadhaaf ol kaayama beeki kana. Akkasi yoo warfaanallee gisee intervii gootachitti faamilii kiyya olaanaa jechuu hordofuu fi. Yeroo hunda gaafa showuu waraabbii kootii hunda keessummaa dhufetti akka muuzeemiitti kaa'ee baqqan taa'aa suuraa goototaa tarree suuraa taa'aa. Argitanii gana biyyi faada kan achiin nu daawwata wallahi follow godha waan kana qoosatti ilaalinaa isin. Qoosatti ilaalinaa isa dhugaan siniin jedhe. Kan booda ani yuutuubiin kiyyas jira beeku. Haslo yuutuubiin kiyyas amma sabiskiraabii 14,15 irra ga'ee jira. Innillee ol ka'uu qaba. Daawwattoota hedduu horachuu qaba. San booda keessummaan kiyya yeroon gara showuu kiyyaatti deemu yeroo hundumaa iddoo sana dhaabbadheen poostarochi dudda kiyya duuba ta'a nagaa gaafadheen iddoo teessoo kiyyaa taa'een keessummaa. Firiin kun as jala jira. Saree. Abaaboo. Bomboliin tokko yaa. Firii maal wal gootan? Umar kam? Warwaataa bule firiin galchinaan jedhe. La ijoollee hiriyoota kiyyaatti koomentii jala jiraayi. Maal wal gootan jedhaniira. Wallallee. Videoon haa ergi misinjaram videoon ni jedhu. Waan garaagaraa bombolinoo waan fedhan. Meera faranjira shugguutii waliin baafatu eegalte moo maali ka waldoo waan fedhan waan fedhan daddafaa. Daqiiqaan kun osoo hin dhumiin honnee takka kuffiyyaa waan barbaadan waan fedhan dubii garagahu. Nyaata gosa hedduu subee galatoon ulfaadhu. Namni biroo nyaata bifaadha. Akkasumas nuti bedeemne kun iddoo biraa jirra. Mooni amma qalbii dhiisi jedha. Mooni. Qalbii dhiisi beeyta. Qalbiillee qalbiidha beeyta. Anaaf hiriyoonni kiyya hundi keenya baay'ee si jalan. Keessan ani immoo baay'uma tokkoon si mararfadhaa dhoobu. Amma si garaaraan miidiyaan waan jiruuf. Thank you. Maali garuu isin warri Itoophiyaa kun maali itti baariin keessa maa feesbuuk adiin aan deebiftu miseenjarii fa'aan gisee tokko dawwalalu. Ani barmee qoy feesbuukii dhuma kam akka hordoftu hin beeku. Feesbuukiin maqaa kootiin 30 olti jira. Followersiin isaanii kaanii 69 kaan 39. Kuno asalatii Muhammad Jari bisa followerii 57 qabu kiyya na deebisi dhaqee attu aadiinatti ergime bareedduun akka keetii kun yeroo jalqabaatiif aadna gaafattu guyyaa kiyya na bareechi maal waa dhooku guyyaa kiyya bareechi Asladdiin jettee Asladdiin guys taa'ee godha nama waa jira amma sitti na ajajeetu la Facebook irratti hoon jedhee ergaa na erge asla ASI ASI I know I jechuun i afaan Oromoo I ASI L dha miti achi LED Ndufune Muhammadi ijoollee nama waa jiraa bira. Kan 61 qabuudha.
Suura makana irra jira. Suura profaayilii kana. Ne? Walumatti 61 qaba gaayisa feesbuukii isaarratti. Namoo eebar. Foloon sii godha ka. Foloo naa godha. Achi karaa miseenjaraatiin haay jedh akkasii argu. Ne qonjo. Baratu bara kadhaa ta'e. Dhugaa haay naan jedhu miseenjaraa. Jettee? Akliin siin jedhe. Hayyee bakka. Guyyaan qiyaamaa. Warri asirra jirtan namni 287 na bira jirtan. Warri asirra bira jirtanis. Feesbuukiin kiyya mooneet beeksisaa ijjataa jedha. Tokko malee peejis feesbuukis tokkuman qabahanii maal gootanii isa deemtanii foloo gootanii. Warra mooneet beeksisaa jedhee foloowarsii 33,000 69,000 hedduu isaaniitu jira. Isaan riippoorti naa godha. Asii amma nama verify gochuudhaaf nama kireedit kaardii naa kaffaluun dhabe. Kireedit kaardii hin qabu. $14 nama naa kaffalu. $14 nama naa kaffalu. Kan booda verify irratti godhee warri fake akkaawuntii kun marti isheen gubatti. Okay. Bakka sarara sadii santu. Oi. Mufida? Sarara sadii kan kiyyarra moo keerra? Keerra. Sarara sadii dhuke. Meetaa verify ka jedhu jira. Maal jira achi jira? Achi jalaa verified baa jedheen qoy neekisti jedha neekisti gaafa tuqu sign up godhi jedha. Galatooma sign up gaafan godhe immoo pay to get benefits jedha. $14 ji'aan kan faltaa jechuudha. Achi gaafa isa tuqe immoo baankii inni jira deebiiti immoo continue. Add credit or debit card in jira, add PayPal in jira, random code in jira. Amma nama PayPal in SCM in jiru. SCM in jiru. Bank checking in jira. Debit immo add credit or debit card in jira, add PayPal in jira. Get $14 erga credit ke bank credit ke tira ka wala duka. Erga dugara bu. Inta ko amma Itoophiyaa oo ta'e nama ala jirutu credit cardidhaan yoo naa kaffalee jechuudha. Anasi process godha wannoo godhi jedha suura kee ingalcha live fudhata suura kee achi passport ID passportii sana fudhata san booda verify godha jechuudha. Amma nu biyyoota Arabaati fi as Masriifa biyyoota garagaraa akkam godhan beeyda gizee inni credit card si gaafatu SCM ka kafalamu jira amma mobaayilii kiyyatti birri biyya kanaa meeqa beeyta 300 guuttee kaardii dhuma namaa ittiin dawwalan kana guuttee itti gattuudha kaardii as jiru fudhatanii kun verify si godhan. Suudillee akkas amma warri fiizaa internationalii qabuun jirti ijoolleen si gaafadha. $14 san booda ji'a PayPal biyya keessaa wannoodha Awaash baankii dalaga beette achirra $1 wannoo taate Awaash baankiin fayyadamta. Amma atiisa baatiidhaan $14 sirraa kafalu kana takki diyaasbooraa wayii xabbasuu qabda takki immootu gaaffii kiyyanaa deebisuu qabda. Malee namni Oromoo danda'u ani nan dadhabame hin jenne. Afaan nan jallisin namni Oromoo naamin jedhee baatiidhaan $14 namarraa kafalu hin jiru. Waan dhuguma sitti hima. $14 yookiin Ameerikuma sanuu mataa keetii deemuu qabda malee diyaasbooraan intala Oromoo jedhee baatiidhaan $14 kaampaanii feesbuukii si gabaru. Dhagayika asili.
Ani bar dollara 14 jechuun birri Itoophiyaa kuma tokko birriin guune birri 500 way 600 wayidha. Laaqana miti ciree irratti qursii ciree kiyyaarra dhaqee kaffaleef baasuu danda'udha. So ani bar dollara 14 kaffaluu dadhabee miti. Gaafa Facebookiin ko verify ta'e kanfaltiin naa kanfalama mataa isaa kanfaltiin Facebook irraa argadhu iyyuu deebisees dachaa kanfaluu danda'an beektuu kan. Ambar kaampaanii Facebook keessan dalagu haadha kuma. Ani isa jalqabaa kana nama kireedit kaardii qabuun kaffaluu danda'a jedhee malee yeroo hunda isa jalqabaa kana anatu sponsora sirraa taasisa ijoollee hiriyoota kiyyaa. No problem, don't worry. Okay? Maarree kanaaf na qabadhu na gadhiisimaaf jettare. Birriin dolarri 14 waan salphaa waan xiqqishuudha birri. Har'alee canamni namaa kennu dolara 300 afurin biteeti miti. It's simple, guys. Har'a dolara birrii 14 miti dolara 14 kaffalu Oromoon koo ji'a. Astaghfirullah. Abai dolara 14 kun baati sirraa kafalamu abai toluu qabdu. Amma xiqqoo xabaayin qabdu la. Maal gaafii namni si gaafatu gaafii amaltar fire gaafii finfinnee goota daftee namaan deebiftu bar rakkoo kee. Akkasi finfinnee gaafii finfinnee akkasitti asiliin ilaalaa hojii isaa rabbiif jedhas. Mubee. Hojii asii ilaalaa. Mube blog goota. Follow Facebook kiyyaa 73. 73. Mooneet beeksisaa ijjataa jedha Facebookiin koo. Kamimmoo maakii orootiin maqaa banatteetu tokko. Mi maakii bennu mannaatis. Mute godhe jala. Yes. Okay. I say mountain. Tapi gora guys. Tapi amma silina moosisa number leti. Namni kun waan bashani waan arsin kadhu yeroo shan koppilinkina godha baariyaali mana kana wala kaw. Yeroo shan habibochi. Tuwadaachuwal. Kun mucatti sin jaalatanii gaazexeessitoota sana akkatti sin yaadnaan ajira. Nyaadhu dhugu jedhe yeroo shan habibochi. I love you. I love you. I love you. I love you. Arsenal saa meeqatti qaba? Kabbareessa maali የሚገርምሽ ነገር ማኪ ሞኔት የተከበረስ አንተ አይባልም። Arsenal saa meeqa qaba? Gabay kubbaa. Maal jechuudha? Maal goona teela? Manni keenya iyyuu ana filame mana keenya keessa taa'ee lakuun online asli fataa ichaan jira. So maal ta'e nageessi? Misa maal nyaata? Nyaata mana. Maal nyaata? Gamme. Kammanni qabu nyaata. Biddeena waxiidha. Shiroo moo? Lakki maaliif? Shiroos nan nyaadha. Garuu shiroo fi goomana jechuudha. Maal nyaatti? Ramisa akka dhugaa? Dhuguma waxii ittoo foonii fi biddeen. Maa foon waddata jedhanii biyya keessa foon hin jira? Kiiloo meeqa? Ani kan maali akka ta'e garuu hin beeku fooniin uume. Kiiloo meeqa? Kiiloon birrii meeqa? Birrii 600, 800, 700 waanuma akkasii na fakkaata. Gadhiisi ka. Gamme maqaa kee gadhiisi ka. Private raakaati ayye. Private raakaati wannoo askaree Shiroon dhugaa rabbi. Eenyu kan shiroon nu gube jedha. Ani dhugaa rabbi foon nyaachuurra shiroo yeroo hundaa nyaadhe natti tola. Shiroo raafuu. Gamme akkaawuntii kee gadhiisi. My favorite. Baay'een jaaladha. Aleetii. Kuma jira rabbo kiiloon qarshii kuma jira. Dhugaadha. Speeshaalidha diimaa isaa qofa kan cooma hin qabne kan moo diimaa qulqulluu isaa birrii kuma takkaan itti dabaltee bitta.
Shiroon cooma hiyyeessaa lubbuunaaf dheeradhu. Shiroo dhugaa rabbii. Namni shirootti na jalaan bu'in. Ani foon otoo torban guutuu foon nyaachuu moo shiroo nyaachuu filattanaan jedhanii shiroo nyaadha. Maalodha inni ati shiroo jaallattu kun akka? Dhiisi asilii dhiisi. Shiroo baay'een jaalladhani. Waa'ee shirootti dhufi. Kan meeqa dhiisi kan?